Impaayeroonni tarkaanfii fokkoo dhala namaa irratti fudhataniif qaroomina, beekumsaa fi fayyina bakka hallee hundaan ga'uu sababeeffatan illee adeemsa keessaa qabatamaan kan mul'ate waan hunduu hooda dhugaarraa fagoo ta'uudha. Impaayera ijaartonni saba humnaan qabatan koloneessuu, hacuucuu, oomisha dafqaa fi watattaa isaa saamuu malee akka jedhan dungoo dukkanaa ibsuuf ta'anii hin argamne. Faallaa kana babal'attuu, dhiibbattuu fi goomattuu ta'uu gocha ofiin mirkaneessan. Waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa dabalatee waraanota ka'aa turan irra jireessi gaggaba impaayerummaati. Waraana, goolii, dabaan bulummaa fi roorrisni daafii kanaa dhala namaatti dhufe farrummaa fi fafummaa impaayerummaa mirkaneesse. Itoophiyaan impaayera kolonii taatee dhalatte. Biyyooti ofiin buloo, birmadoo fi bilisa ta'an kanneen akka Oromiyaa fi mootummoota saboota kibbaa humnoota Awurooppaa fi Abisiiniyaan erga cabanii kolonaa'uun booda bifa amma itti beekamtu qabatte. Kolonaa'uun ofiin bulummaa sabootaa raawwachiise. Impaayerattiinis mana hidhaa sabootaa taate. Mana hidhaa sabootaa kana keessatti goolii, dabaan bulummaa, maandhee hacuuccaa, waraana, hiyyummaa, gadadoo, doofummaa fi dhukkubaa taate gatiittii sabootaa irratti fe'amte. Achi keessatti Oromoon gara caalu miidhame. Ijaarama impaayerattiif akkasumas imaammata moggaasaan liqimsuu keessatti qoodi bataskaana Ortodoksii olaanaa ture. Dhagaa golee yaada impaayeraa ta'uun tajaajile. Akkasiin Ortodoksummaa fi Amaarummaan fuula lamaan dumbulloo tokko ta'an. Itoophiyaa jechuun Amaara, Amaara jechuun Ortodoksiidha. Yaadi kun yoo dhimbiibame Itoophiyaa jechuun Ortodoksii jechuutti geessa. Tokkummaa Itoophiyaa jechuunis Abisiiniyaa guddoo olaantummaan Amaaraa irratti mirkanaa'edha. Imaammata kana qondaalli Haile Sillaasee Biriiteenitti barate jedhamu tokko akkasiin gabaabsee ibse. Imaammati moggaasaa ajandaa olaanaa haaromsa keenyaa ta'uu qaba. Sababni isaas wal dhuunfannaa Amaaraa fi Oromoon alatti haala qabatamaa hegeree keenyaa daayuun rakkisaadha. Oromootu Amaara ta'uu qaba. Amaarri afaan barreeffamaa, amantii olaanaa fi aadaa olaanaa waan qabuuf jedha. Hawwii fokkoo akkanaan maqaa mukaa, maqaa lafaa, maqaa namaa fi maqaa akaakuu bineensaa hunda amaaromsuuf ifaajan moggaasni hin milkoofne. Qabsoon sabootaa jabaatee impaayera hirkattuu, dulloomtuu fi bosostuu taate bu'uuraa fi utubaa isaa sochoosee warraaqsa abboota nafxanyaa galaafate argamsiise. Warraaqsichi seena qabeessa ture. Garuu kolonii diigee birmadummaa sabooti gaggabaniif osoo hin argamsiisin dargiin hatamee gatate. Akkuma Kiristoofer Kilaafam jedhe warraaqsa tokko warraaqsa kan taasisu diigama sirna dulloomaa osoo hin taane ijaarama sirna haarawaati. Dhufaatiin dargii ijaarama sirna haarawaa hankaaksee shaakala abbaa irrummaa ijibbaachisaan bakka buuse. Impaayerri goolii, dabaa fi hacuuccaa sunis hammeenya addaan dirree goolii taatee itti fufte. Ni geeddarame garuu hin geeddaramne. Oromoo impaayerattii keessatti hidhameef mootiin tokko yookaan aangawaan haaraan dhufu kan dura turirraa bifa kamiinuu wayyaawaa hin taane. Mootiin dhufu kan lufe caalaa hammeenyummaa fi garajabummaa addaatiin baha. Dhugaan kun Mangistuu irratti mirkanaawe. Oromoo kiristaana hin taanee fi afaan Amaaraa hin dubbanne tokkoof godaana aangoo fi carraatti bahuurra qaawwa lilmoo keessa darbuutu salphataaf ture. Carraa fi godaana aangootti fuulla'uuf gabaabumatti Oromoon tokko okkotee baskaa Itoophiyaa jedhamu keessatti eenyummaa isaa dhabee Amaara yookaan Ortodoksii ta'ee akka haaraatti lammata dhalachuu qaba. Itoophiyaan akka impaayeraatti ijaaramtee akka jiraattuuf qoodi koloneessota Awurooppaa murteessaa ture. Aangawooti Awurooppaa kolonii qabachuu fi bulchuu irratti walgaareeffataa darbees waljifataa turan Abisiiniyaa laaqii kiristaanaa jedhamtee beekamtu irratti ejjennoo addaa qaban deeggarsa meeshaa waraanaa, humna nama baratee, hariiroo dippiloomaasii fi leenjii siyaasaa fi waraanaa kennuufiin aangawoota Awurooppaa faana dorgomtuu taate Afrikaa keessatti qooda akka fudhattu tolchan. Bu'aan kolonii irraa argamu bu'aa waloo ta'a. Abisiiniyooti lafa saboota kolonii humnaan qabatan irraa dhiyeessii dheedhii, humna namaa, albuuda kabajamoo, gabaa, callaa adda addaa fi kanneen kana fakkaatan to'atanii gatii rakkasaan Awurooppaaf dabarsu. Kolonii hirkattuuf ammoo beekamtii kennu. Duula sana keessatti abba tokkooti akka Alfred Igii fi John Spencer qooda olaanaa taphatan. Biyyooti akka Biriteen, Faransaay, Xaaliyaanii, Raashiyaa, Siwiidin, Ameerikaa wal duraa duubaan impaayera kana ijaaruu, tursiisuu, hirphuu fi waan halleen cinaa dhaabbachuun
hacuuccaa sabootaa irra gahaa ture hammeessan. Kana keessatti gaaffii Oromoo karaa dhihaa fi karaa bahaa dhiyaate hundaaf gurra ergisuu didan. Gaaffiin Oromoo aangawoota Awurooppaaf gurra duudaa irratti dhangala'e. Kun garuu goolii dabaa fi gadadoo hammeesse malee waan dabale hin qabu. Faallaa dantaa sabootaa impaayera jiraachisuun akka hin danda'amne Awurooppota caalaa kan muuxannoon mirkaneesse hin jiru. Shaakala ofii ijibbaatanii obbaafatan Orma Afrikaa irratti dagaagsuu yaaluun waan tufan arraabuu waliin tokkuma. Oromoo, Tigree fi sabooti biroon kana hubatanii kolonii hundeerraa diiguuf ka'an. Akka hawwametti garuu hin milkoofne. Xarangaa'oti Tigraay gaanficha maraan martoo baratamaa keessatti deebisanii dhidhimsan.